Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo akkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuun oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqabaa Itoophiyaatti barattoonni miliyoona 7.2 ol sababa rakkoo nageenyaatiin barumsaan ala ta'uu ministeerri barnootaa beeksisee jira. Dabalata oduu kanaa qabadhee jira. Oduun itti aanu mootummaan gatii boba'aa irratti dabalii taasisee jira. Dabaliin taasises parsantii 10 hanga 11tti yookaan birrii 10 hanga 11tti liitira tokko irratti yoo ta'u kun immoo qaala'insa jireenyaatiin wal qabate rakkoo guddaa uumuu danda'a jechuudhaan hawaasni komii garaagaraa kaasaa jira. Dabalata oduu kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiraachuu fi haleellaa raawwataa jiruunis injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Gara biraatiin immoo loltoonni mootummaa baduu fi harka kennatu itti fufee jira. Hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan jiru akkasumas mooraa waraana mootummaa hedduun badanii jiru akkasumas mooraa waraana mootummaa tokko keessaa guutumaan guutuutti akka badan dhagamee jira. Oduu kanneenii fi kan biroo wajji guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Itoophiyaatti barattoonni miliyoona 7.2 ol sababa rakkoo nageenyaatiin barnootaan ala ta'uu ministeerri barnootaa ibsee jira. Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaa naannoo adda addaa yookaan naannoo adda addaatti uumameen barattoonni miliyoona 7.2 ol gara mana barnoota isaaniitti akka hin deebiin ministeerri barnootaa Birhaanuu Naggaa Profeesar ibsanii jiru. Profeesar Birhaanuun kana kan jedhe waltajjii sosochii barnoota naannoo Amaaraa magaalaa Bahar Daaritti gaggeeffamaa jiru irrattidha. Ministeerichi haasaa waltajjii irratti taasiseen Itoophiyaa naannolee tokko tokko keessatti rakkoo nageenyaa mudateen barattoonni miliyoona 7.2 ol ta'an gara mana barumsaatti akka hin deebiin ibsee jira. Pireezidaantiin naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadaa gama isaatiin qooda fudhattoonni miidhaa hamaa damee barnootaa naannichaa irra gahe qolachuu haala baruu barsiisuu duraan turetti deebisuuf tumsa gochuu akka qaban waamicha dhiyeessee jira. Akkasumas naannoo Amaaraatti bara barnootaa kana barattoota miliyoona 7 galmeessuun barsiisuuf karoorri jiraatus rakkoo nageenya naannichaatiin walqabatee barattoonni miliyoona 2.8 qofatu galmaa'ee jedhee jira. Kan naannoo Oromiyaa hoo meeqatu karoorfame meeqatu galmaa'ee kan jedhu immoo maal akka ta'e of durri kan agarsiisu ta'a. Oduun itti aanu mootummaan gatii boba'aa irratti dabalii hanga birrii 11 yookaan parsantii 11 gahu taasisuun dhagahamee jira. Mootummaan Itoophiyaa gatii gurgurtaa oomishaalee boba'aa irratti sirreeffama taasisee jira. Haaluma kanaan gatiin beenzilaa liitirri tokko parsantii 11 dabaluun gara birrii 112tti yookaan immoo gara birrii 112.67tti ol guddisee jira. Sirreeffamni gatii boba'aa bitootessa 23,2025 irraa eegale guyyaa kaleessatti irraa jechuudha Finfinneetti hojiirra kan oole akka agarsiisutti gatiin naaftaa fi keeroosiinii dhibbeentaa 9 dabaluu yookaan parsantii 9 dabaluun birrii 107.93tti gaheera. Kan nama ajaa'ibu immoo dabaliin kun ibsa muummichi ministeeraa tibbana paarlaamaa irratti ibse yookaan kenneen kan wal faalleessuudha. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad akkana jedhee ture. Mootummaan gatii boba'aa deeggaruu fi qaala'insa jireenyaa dabalaa jiru salphisuuf maallaqa guddaa ramaduun hojii guddaa akka hojjetaa jiru paarlaamaatti himee ture. Inni kana himee guyyaa 3 hin booda immoo hojiin lafarra jiru faallaa kanaa ta'ee argamee jira. Gatiin boba'aa akkaan dabalee jira. Kanaan wal qabate sila badhaadhinumti jedhanuyyuu kanuma ta'innaa jechuudhaan namoonni gariin hiikan badhaadhinaa mootummaaf hin galin immoo ummataaf hin galin jechuudhaan yaada kennaa jiru. Gara biraatiin immoo yeroo ammaa kanatti akka addunyaatti gatiin boba'aa dabalaa hin jiru. Itoophiyaatti immoo ka argaa jirru faallaa kanaati. Akka waan gatiin akka addunyaatti ol ka'eetti yerootti yookaan baatima baatitti gatiin boba'aa dabalaa jira. Kuni maaliif ta'a jechuudhaan gaafii kan gaafatanillee jiru.
Muummichi ministeera Itoophiyaa immoo baajata guddaa ramannee yookaan doggomnee gatii boba'aa to'atuudhaaf hojjetaa jirra kan inni jedhe. Faallaa jecha isaa maaliif ta'e haala kanaan immoo qaala'insa jireenyaa to'atuun ni danda'ama jechuudhaan hedduun isaanillee yaada kaasanii jiru. Gara biraatiin immoo boba'aan dabaluu qofaa miti yookaan qaala'uu qofaa miti. Akkuma biyyattiitittu bakkoota hedduurraa dhabamuudhaan gabaa gurraacharraa bitatuun dirqama ta'ee jira. Gabaa gurraacharraa immoo liitira tokko hanga 300tti bituudhaan hojii itti hojjetuudhaaf akka dirqaman bakkoota garaagaraa irraa komiin ka'aa ture. Fakkeenyaaf naannoo Affaaritti kan ture kana. Qaala'insa fi dhabamuu yookaan hanqinaan wal qabatee rakkoon guutuu biyyattii keessa jiru kunis rakkoo guddaa uumaa jira. Kun immoo furmaata akkamitti argata kan jedhus akka yaadatte waan ka'edha. Oduun itti aanu godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanatti hospitaala waliigala Giddaa Ayyaanatiif deeggarsi meeshaalee wal'aansaaf oolan kan adda addaa taasifameefii jira. Deeggarsi kun dhalattoota naannichaa biyyoota adda addaa jiraataniin kan taasifame yoo ta'u, meeshaalee yaala fayyaaf oolan gara birrii miliyoona 5.5tti tilmaamamuun bitamee hospitaalichaaf gargaarsan kennamee jira. Akkasumas hojii gaggeessan hospitaala Giddaa Ayyaanaa obbo Hirkoo Mitikkuun namoota deeggarsa kana taasisan galateeffatee jira. Hospitaalli waliigala Giddaa Ayyaanaa jiraattota aanota Horroo Limmuu, Eebantuu, Limmuu Galiilaa, Giddaa Ayyaanaa fi Kiramuu kan tajaajilu yoo ta'u, yeroo weerarri busaa babal'atee turetti dhukkubsattoonni bakka ciisichaa dhabanii ala mooraa hospitaalichaa keessa ciisanii yaalamaa akka turan himamee jira. Sababa kanaan hirmaannaa uummataatiin kutaawwan dabalataa ijaaramaa jiran haalota turan yookaan rakkoolee turan salphisuu danda'an jedhamee jira. Dhumarratti hospitaalichi uummata isaa haala ga'umsa qabuun tajaajiluuf deeggarsi uummataa barbaachisaa ta'uu mirkaneessuun uummataaf waamicha deeggarsaa taasisee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatiin waraanni Oromiyaa bakkoota garaagaratti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee waraana mootummaa irratti Oromiyaa bakkoota garaagaratti haleellaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuudhaan bakkoota hedduutti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuu ifoomsee jira. Haaluma kanaan guyyoota lamaan darban fufteedhaan kaaba shawaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisee jira. Loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabee kan harkaan qabes baay'ee akka ta'e agarsiisee jira. Akkasumas lixa Oromiyaattis kaampii yookaan mooraa waraana mootummaa hedduu irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisee jira. Miidhaa guddaa kan qaamaaf lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee hedduus irraa hiikkatee jira. Haaluma kanaan kibba baha Oromiyaattis woboon zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii Bahaa aanaa Sirkaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee jira. Bitootessa 24/2025 guyyaa har'aa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo Arsii Bahaa aanaa Sirkaa ganda Gallabee Busaa jedhamutti waraana mootummaa maqaa sakatta'aa woboo jettuun bobbaatee miidhaa garaagaraa uummata irratti dhaqqabsiisaa turte irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisee jira. Haleellaa sa'a dheeraaf loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabee akkasumas meeshaalee hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti galmeessuu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Akkasumas guyyaa kaleessa lixa Oromiyaa aanaa Gimbii bakka addaa Soodduu jedhamutti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwatee miidhaa irratti dhaqqabsiisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa guyyaa kaleessaa bitootessa 23/2025 barraaqan waraana mootummaa irratti raawwateen waraana mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee kan biroo immoo madeessuun kan harkaan qabeessa akka jiruu fi akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatee jira. Har'as lolli bakkoota garaagaraatti itti fufee jira. Kibba Oromiyaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisee jira. Akka baala mukaatti harcaase jechuudhaan odeeffannoon nu geette ibsitee jirti. Walumaa galatti guutuu fi dabalata oduulee kanneen yeroo itti aanutti qabannee dhufna. Oduun itti aanu immoo loltoonni mootummaa hedduun baduu yookaan dhabamuu hedduun immoo harka kennatu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan waraanni mootummaa kaampii yookaan mooraa tokko keessaa guutumaan guututti dhabamuun dhagahamee jira yookaan baduun beekamee jira. Ilmaan hiyyeessaa dirqiidhaan gara leenjii waraanaa geessan
mooraa leenjii tokko keessa guutumaan guututti gadi dhiisuun eessa akka gahan hanga ammaatti hin beekamne. Mooraan loltoonni mootummaa keessaa badan kun kam akka ta'ee fi odeeffannoo dabalataa lakkoofsa warra badanii yookaan loltoota badaniitiin wal qabate yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Kun akkuma jirutti ta'ee loltoonni mootummaa gara waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan harka kennatus itti fufanii jiru. Bitootessa 23/2025 guyyaa kaleessaa jechuudha. Shawaa Bahaa Boosatii Fantaaleen irraa loltoonni mootummaa komaandoon 4 hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan harka kennatuun odeeffannoon achirraa nu ga'e ibsee jira. Akkasumas guyyaa har'aa bitootessa 24/2025 jechuudha. Kibba Oromiyaa Gujii Lixaa Aanaa Galaanaa irraa loltoonni mootummaa 2 hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan harka kennatanii jiru. Gara biraatiin immoo raayyaa ittisa biyyaatii fi muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed gidduutti wal dhabdeen cimuun dhagahamee jira. Sababni isaas raayyaan ittisa biyyaa rakkoo jiru taa'aa mariidhaan qaama waliin rakkoo qabdan wajjin mariidhaan furmaata kaa'aa jedhee kana dura ifaan ifatti gaafatee ture. Lolli kana booda nu gaha lubbuu keenya qaalii biyya keessa fi biyya alaattis gatii kaffalchiifnee jirra jechuudhaan rakkoo jiru afaan qawweetiin odoon taane mariidhaan akka furamu gaafatanii turan. Deebiin hin kennamne lolli tures itti fufee jira. Lolli biraatu karoorfamee aggamamaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa immoo lola hin barbaadu. Kanarraa kan ka'e wal dura dhaabbannaa gidduu isaanitti cimuun dhagahamee jira. Kanarraa ka'uudhaan ajajoonni waraanaa hedduun hordofamaa akka jiranis beekamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadhe kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajji kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu tura na wiikennaa nagatti nu tura.